lama asitti fi walitti fidee dhaabaa yoo jennaan kuurachiin dhaaban marhammaatti odoo gaafa horii guurusanii namicha kana fuudhee kennine viidiyoolee dalagee lafaa qaba amaara jennee haga birrii guurre odoo kennine dubbiin tun asin geettu gabbayanii aaminii baay'isaniitiin birrii guurutti ka'an rabbi akkas yaa godhu haadha fidanii boocitanii birrii guurutti ka'an ankaleen dubbiin tun oromoo miti nama biraa kanaa maal goonaa birriin jala bula gibira gabbaraa hin jiraannu jechaaf akkas jedhe amma immoo dubbiin tun hadhooytee as geettee jirti tokko tokko keessanii mana madaamii jirtan ammii keessan biyya jirtanii boru gadi baatanii rakkoo tana dhaaba karaa nagayaati hundi keessan Itoophiyaa jenne bor ari amnaa kana quba qabaadha kun karaa nagayaati carraan lammaffaa immoo bakka jirtan namni akkanatti uumamaa jiru kun hundi isin yoo gagaraa isin nyaatu taate namummaa yoo isin dhagete ammii keessan kashaayii buusaa jirtantu isin bira jira daabixa bira jirtan shorxaa waliin jirtan shaayii buusaa fi jirtan nyaata kennaa fi jirtan viidiyoo kana jala qaba ballaga rakkoo kana saaxila ani kanarraan kan chaansii kana lamaan malee hin qabnu takki waan kana dhaaba ofii jedhaati ni salphanna wali guuramne akka Itoophiyaatti salphanna jedha dhaaba akkana goona dhagaya waan tokko isinitti fiilmii lagoota live jedhu dhiifama oya lagoota live jedhu dhadhiyoo kana seenaa hindii isa dhugaa hojjetame saniif arabni jarjara keessa jirti ijoolleen suudii jirtan ganda feetetti dhaladhu yoo waan goraa jettan karan dhaabne nu hundi keenna warri dhageettii qabnu afaan arabaatii fi afaan ingiliffaatiin cal jennee ganda kana ganda sani saba kana jennu tumaa isin waltumtan kana dura qabnee afaan arabaatiin ani afaan chaayina beeka ingiliffan beeku warri afaan beeku afaan ingiliffaatii fi afaan arabaatiin hojjan alaa tuun takka takkaan guure isin galcha koraa miliyoona kafalee ofirraa dileet godhuuf deemaa jira ani waan callisuuf kanaaf wallahi kakadhee isinitti hima akka lammima Itoophiyaa waan jedhamte su'uudiin seenne yoo akka taatan natti mul'ataaraan waan amma isin ofaa jirtan kanatti isin galee miti akkastu mul'ataar riskii walitti hin qabnu buddeena walitti hin qabnu badallee taataan foon keenna tarazzaquu biyyaa baatanii waan baataniif wallaaltan jechaa fi malee maalummaan kun feematoota tiktaakaroota arabaa gidee isaan asitti na bira dhufan warra miliyoona 5 miliyoona 4 miliyoona 10 qabu faa wajjin geemii taphataa miti ma feematoota gurguddaa arabaa kaan hin beeyne jira isinii galee miti gaarii miti wanni amma isin godhaa jirtan biyyoota kenna bara warra asirraa nama arrabsu kunni halaleen amaaraa guutuun bara warra akka yoonii faa warra gurguddaan kun hundi isaa bara aga feenelaa tokko as jala jira bara mucaan feemasiin guddaa waa'ee amantiitti irratti dubbatu as jala gidee nabaaba ol darbuun agarre maqaa dhaawuun barbaadu ijoollee gurguddoo gargaarsa irratti namni kumni kura jaha laalu as jalatti nagarra gidee ababaa kennan waan kana jala bu'anii dhageeffataa jiran maa inni jedhanii gaarii miti anamma wanni aaree dubbachuu dhiduuf natti ulfaattan badallee taataan foon kiyya argitamoo nagarre as jala kaababaa kennaa ture yeroo masjiida deengadda gaaf intaloon quraana qabatteetiin mazmuurii baafte kokkee qabanii mana madaamitti isa fidan as jalatti nagarre yaa nuura kun komentii irratti maqaa dhabuun barbaadu as jala jira sigalee miti soo kanaafi baay'ee iizidha isin balleessun su'uudii keessaa isin balleessun an tokkochuu isiniif gahaa wallahi isiniif gahaa kakadhe isinitti himan maaliif haalli amma isin keessa jirtu jarjarri isin keessa jirtu kanaaf nama tokkoon barbaachisu an tokkochi isin jala teennan dhabama godhee biyyatti isin galchuu danda'a. Eegaleemi torbaan daree maal ture xiqqoo maasii daasiraas marsimitti nama deemna miidiyaan amaaraa kun guutuu waan argatan gaariitti ilaalina namichi kun doktora keessanitti uffattan malee afaanuma xiqqoo caccabsee afaan arabaa xiqqoo kana yoo haa ta'e dhufanii ilaalan. Ijoollee arabootaa meeqan na jala oola maariyamaan faatti tamakkaan jirtu miliyoona 6 qabdu yookaan giiftiin agar tokko as jala jirtu beerri arabootaa akka gidee hangamii ta'u dhufan dhiironni kunniin kun ishbii haasli osoo jedhanii waan akkana ta'u osoo viidiyoo tokko raa hojjedha nama akkatti waltumu kana kun qariyaa kiyya tumaa jiran jedhe osoo maarree kiyya tumaa jiran jedhe osoo bara akkatti waltumaa jiran jedhe rakkoodha jechuu isini wallahi dhugaa isinitti himan dhiizidha amma jarjara keessa jirtu yoo seeralleen beeyne
أثرت والتمو مرة يوثر اللين بين سعود جرجر كيس جرتي مكان نبدأ جرتي ورواتا جرتي يجو كناف قوتما غندا ديسا أرثي بوتي أرثي بكا بوتي أرثي بكا سيبوفتي كبيابات جرتو والله بكا سيبوفتي كبيابات جرتو جرينا كجرو بيابات وان سورين بيتا تلابده وان كوب بيتا تلابده وان نيات تلابده فترة شوده مثال أبو غوغا نياتا إرادة شوده غنم شاي همباش نياتا غيا كان شيمو نياتا چوغا دودي غران دودا سلطفمه بيابات أبا فيتتاي غند فيتراتاي دازين ماتر دموزن انكفلتن إسين كتاجون إسين صداچو متجرن أكو مريفو دالا چانجر عرب اللي وطاته نو أولين بيتن نما نمت كاسو اللي وطاته نو أولين بيتن بيدي قول اللي وطاته نو أولين بيتن نما اللي وطاته نو أولين بيتن أمان سيسو اللي وطاته نو أولين بيتن أنو ما كان أولين بيتن أولين تويقول قبا ومتي يجو سنقالي متي أن واني نتي ألفاتني إسين قوسا چاجروف ترزقوا بياياتن هاتتيسا مسكينة تو هاتتية osoo dalagataniituma baatirraa riyaaluma 200 shawwaggarra malee ergitanii fi bammiloo anxaarnoo inji arsii ta'uu kee walloo ta'uu kee jimmaa ta'uu kee harargee ta'uu kee yetim ta'uu kee I don't care mana mattaa maxam homaan angootu homallee angootu osoo teennee silaallu mootu wal ajjeesuu hin dandeettu biyyi abbaa qabdi dhugaan sitti himaa afaan tokko dubbataa dhiiga tokko tayaa biyya ormaa keessatti wal ajjeesuu hin dandeettu تنّي سلالو جيشو والله تنّي سلالو يود أبداً تابا نمني تاعي سلالو تو كنجو كانوا ما يسنين جيشو بربار إنه توم أصلي ما نجيس جدو كنا الروان والريادي والرئيم كنا فجينا التردفا جرو الله تكامي جرا نجيسنا ما جدو كنا قلتي لكم سنة كوي ميكينج وانت كدبتشو بربادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام أصلي الرأوري جدا وجولين أورومو هدو والغاني وان كان رتي ملياتا تراني واني كوني سوكتا كتير راها ساما تري أما واني قدان أتشيرو هدو تفاجي جرتا غما كان لچونو ولدتك أبدي جرتا أنا كيت واني غاري جدي ياد جولي ورو جولي لكا والجالنو ولنواي أورومو دانو هدو جرا أكا مغالا جدات ولو رايس أرسل رايس نموت مرباطسوته ولموت أجيتي كابن ولدتي كابنه warroota ammoo afaan badee ijoollee miskiina ficisiisaa jiru kana karaa seeraatiin mootummatti kennisiifamee kallattiidhaan qabsiifamee akka amma booda afaan asirratti huma kamiifuu nama kamiifuu barumsa ta'u kaarsiillee ka afaan badu walloollee ka afaan badu dantaa dhuunfaa isaaniitiif jecha waan dalagaa jiraniif isaan kanarratti dalaguu qofatu nu baasa malee jaarsummaan asirraa Oromoo Arsii akkas ta'e walloo akkas ta'e jedhan amma booda faayidaa hin qabu. Wanni faayidaa qabaatoo jiraate suudiin daqiiqaa takka ittiin fudhatu kaseera qabus kaseera hin qabnes onlaayinii isaanii akka jiran gar tokko miliquu hin danda'an namni majuula ta'e illee jiraatu namni seera qabaatee illee jiraatu gar tokko miliquu hin danda'an onlaayinii shabakaa isaanii akka jiran waan ta'eef itti fakkaata sanuu nama onlaayinii tiiktookii akkana fayyadamu kana dhiisiti bilbila kashaafa xiqqoo sana soo qabaatanii jalaa baduu hin danda'an. Kanaaf amma booda kadhachuu maal jechuun faayidaa hin qabu waan ta'eef wanni faayidaa qabu jiraat ijoollee akkana afaan baddeet yeroo hunda gandaaf waliin nama ooftu kana seeratti dhiyeessuudha kuunis achirraa barumsa fudhata hormaanni jiru akka kooti kana yoo kanatti ka walii galu taate akka magaalaa jirruutitti biyya jirru keessatti Oromoo Walloo irraa illee Oromoo Arsii irraa illee wal gateennee eenyu namni rakkoo qabu eenyu namni badii kanaan deemaa jiru ka jedhu gateennee ilaallee nama badii qabu san Arsii irraas Walloo irraas fuudhee mootummatti kennu ifatti waliin teennee gamalachiisu jechuudha. Wanni barbaachisu kana malee amma booda siinlee sirraa kadhattanii faayidaan argamu hin jira jedhee yaadu waan kana irratti. Assalaamu alaykum. Waalaikum salaam. Ani amma kije gengi Kamaalin jalaan itti bilbileetiin waliin haasofnee seene akka hawaasa Oromoo magaalaa Riyaaditti borunu asrii booda sagantaa qabannee jirra. Hayyoonni Oromoo ka magaalaa naannoo Riyaadiitiin magaalaa Riyaadii keessa jiran hundi walgayanii waan kana balaaleffachuuf
yookaan ammoo qaama dhimmi ilaalu hundatti akka taruu fi irra hojjechuu fi bora asrii boodatti istiraa qabannee jirranu. Halkan boruu ka jiru kana kanaan dura akka imbaasiititti irra dubbatamee gama mootummaatiin namni 10 ol sababa waan kanaatiin nama hedduu du'e Janaadiriyaatti hin beektaa. Namoonni achi du'an sun guutuun amma yoo laalanii qoratamaa jiran ka harki irraa cite kan rasaasaan dhayame kadha rasaasa qabatee hospitaala keessa jiru kunniin guutuun sababa namoota muraasa nama 2-3 warra TikTok irra jiran kana waan ta'eef wanti isaa hundi addaan bahee qoratamee laallamee ka mirkanaa'e. Kanaaf wanni hafu tokko illee hin jiru. Addaaf ijoollee xixiqqoo karaa deemtu qabaa azabuun tumuun maal jechuun hin danda'ama. Garuu guyyaa yeroo muraasa duratti wanti kun waan online dalagamaa jiru waan fuula ofii mul'isanii dalagaa jiran namni kamuu karaan irra bahee